Barataan Khalid Bashir kan qabxii qormaata kutaa 12ffaa akka biyyoolessaatti hojjetee gammachuullee qabaatu yaaddoo gara biraas ni qaba. Yeroo ammaa kana yaawanii gammachuu wal makaan keessa jira. Innis maali yoo jennee sababa balaan tasaa abbaa kiyya irratti ji'a dura gaheetiin miidhama guddaa abbaa kiyya irratti gaheen ture. Sammuu isaaniis akkasumas miilli isaaniis miidhamee ture jechuudha balaa tasaatiin. Sababa humna dhabuutiinis bakka garagaraas deemnee jirra. Garuu ammas kana caala bakka guddaa deemanii yaala guddaa argachuu qabu waan jedhutu dooktaroota irraayis namoota garagaraayis irra gahee. Barataan Khalid Bashir qormaata kutaa 12ffaa 600 keessaa 590 takka deebisuudhaan qormaaticha irratti qabxii 9 qofa dhabuudhaan seenaa biyyattii Itoophiyaa kana keessatti hin hojjetamin hojjeteeti jira. Barataan kun qormaata hojjete keessaa barnoota maatimaatiks, barnoota fiiziksii 100 keessaa 100 deebisee jira. Barnoota Ingilizeenyaa 100 keessaa 96 deebisuun akkasumas barnoota keemistirii 100 keessaa 98 deebisuun barnoota baayoloojii 100 keessaa 99 deebisuun barnoota aptitude 100 keessaa 98 deebisuun qormaata akka biyyattiitti qabxii takkaffaa fiduudhaan barataan kun seenaa biyyattii kana keessatti hin hojjetamin hojjeteeti jira. Khalid Bashir iccitiin guddaan bakka kanaan naga'ee sababa masjiida deddeebi'uu kiyyaatii fi akkasumas barnoota jaalachuu kiyyaati namni yoo cimee hojjetee bakka guddaa ga'uu danda'a jedha. Harmeen Khalid Bashir ilmi isiidhaa barsiisotaa fi hiriyoota isaa biratti jaalala guddaa kan qabudha jechuun kan dubbate yoo taatu akkasumas ilmi isii carraa iskoolarship yookiin barnoota biyya alaa akka argatu hawwii qaban dubbataniiru. Carraa barnoota biyya alaa yoo argate ilmi isaanii Khalid Bashir kana caalaa bu'aa guddaa fiduu danda'a jetteetti. Barataan Khalid Bashir immoo barnoota iskoolarshipis tahee carraa barnoota biyya alaa yoo argate illee wanti inni barachuu barbaadu barumsa sooftiweer injiinaringii ta'uu fi biyyattii isaadhaa barumsa teeknooloojiitiin akka sadarkaa bareedaa irra geessu gochuudha jedha karoorri kiyya. Sababa barnoota fiiziksii fi maatimaatiks hedduu jaalatuuf jecha koorsiin inni irra xiyyeeffatee barumsa sooftiweer injiinaringiiti. Barataan kun sababa abbaan isaa konkolaataadhaan adagaa irra bu'ee erga dhukkubsatee ammallee hin bayyanatiniif jecha yaaddoo addaa keessa jira. Yaaddoon inni keessa jiru gammachuu fi miira wal makaatu natti jira jedha barataan Khalid Bashir. Miirri wal makaa natti jiru abbaan kiyya erga adagaa irra bu'ee booda haga ammaatti hin bayyanannee kan jedhan barataan Khalid Bashir miira gammachuullee qabaadhu yaaddoo hamaa keessaan jira jechuun dubbata. Dhaabbileen nama kana gargaaruu barbaadan dhaabbileen garagaraa abbaa isaa kana akka waldhaantan kabajaan isin gaafanna. Namoonni barataa kana umraa geessina jechuudhaan maallaqa walitti qabanii deeggarsa gochaa fi turanilleen deeggarsi sun gara abbaa isaa waldhaanuutti osoo deebi'ee gaariidha isiniin jenna. Barataa qaxalee akkanaa gara biyyattii kana jijjiirutti akka dhaqqabuuf yaaddoo inni qabu kana tinnisanii keessaa baasuutu fala jennamu. Namoonni qaxaleen akkanaa yeroo hedduu hin mul'atan gaafa mul'atan ammoo yoo jabaatan bakka guddaa ga'uu danda'u. Egereen barataa Khalid Bashir bakka guddaa akka ga'u ifaadha waan ta'eef namoonni mucaa kana deeggaruu barbaadan akka deeggartan isiniin jenna. Dhaloota abdii boruu akkanaa kana deeggaruun biyyattii keenyaaf bu'aa guddaadha waan ta'eef.